eenyu Yesuus akkam? Yesuus mini maqaan koo Daani'el. User name akkasitti barreeffame. Yesuus eega jette maal rakkoon qabu Yesuus hojjettes. Ay, ani Yesuus mini. Yesuus ikkoo rakkoon qabu. inni waaqayyo keenya isa guddicha. Yesuus jaha moo meeqa jira Baabilii keessa Yesuus keessa malee baay'ee jira rakkoon qabu. Yesuus waaqayyo jettanii amantaan malee. Kitaaba weerraa yoo agarte malee macaafarra hin jiru. Yesuus garaagaraa naaf listi. Yesuus differensii qabu naaf. No, Yesuus raasu isa osoo hin ta'in Yesuus hin jechu. Yesuus waaqa jettanii amantan osoo hin ta'in Yesuus biroo kan Yesuus jedhama. Yesuus biroo Baabilii keessatti kan Yesuus jedhama. Kan Yesuus jedhamanii waamamanii? Yaa namoota biroo. Ani kan hin dubbadhu waa'ee Yesuus qofa osoo hin taane waa'ee Yesuus Kiristoos. Akka Yesuus jedhamanii maqaa waaqatiin waaqa keessanii waamamu waanuma jedhu. Jechi Yesuus jedhu maqaadha baay'ee. Yesuus jechuun maqaadha. Garuu kan inni dubbannu maqaan fakkii hin qabne Yesuus Kiristoos. Yesuus maqaa qeenxeedha. Yesuus Kiristoos garuu maqaa guutuudha. Ayyee Kiristoos qaamni jedhames Baabilii keessa ni jira. Okay, Kiristoos qaamni jedhamee qaama tokkicha. Yesuus Kiristoosicha qofa. Masiihicha qofa. No, dibamaa jechuudha mi? Kiristoos jechuun. Masiihicha qofa. Kiristoos jechuun masiihi isa dibame. Dibamaan Yesuus Kiristoos qofaari. Masiihichi. Masiihichi Yesuus Kiristoos qofa. Masiihichi kan eeggatamu jechuudha. Masiihi jechuun baay'ee saba Israa'el keessatti kan abdachiifame waggaa dheeraadhaaf kan abdachiifame sabni Israa'el kan eeggataa turee fi birmadduu nu baasa garbummaa warra Roomaa jala jedhanii isa eeggachaa turanidha. Yesuus Kiristoos inni. Yesuus Kiristoos inni. Garuu Kiristoos kan biroos baay'ee. Ayidallam Yesuus Kiristoos osoo hin taane kan raajame waa'ee Kiristoos. Kiristoosichaati jedhani. Phexrosi ati amma Kiristoos ta'uu kee bareeraadha. Ati Kiristoos jedhe. Ati isa ergameedha. Yesuus laal kan Israa'eloonni eegaa turan Yesuus Kiristoos isaanii namana. Garuu Yesuus Kiristoos Yesuus maqaa beekamaa mani baay'ee. Yesuus akkuma maqaa Gabreeliin naqee Maariyaamitti dubbateedha. Maqaan hin dhalatedhanii gaaranii Kiristoosicha. Yesuus akkoo nama Naazireetidha. Indoo waaqayyoon Yesuus namicha Naazireetidha. Maqaa namaatiin dhufu waameeshi. Maqaa namoota birootiin waaqayyoon akkasitti dhufu waamuu danda'e. Baay'ee maqaa kana kan kenneef Gabreeliitu dhaqee ergamaa Jibriiltu dhaqee Maariyaamitti dubbate. Gabreeltu dhaqee Maariyaamitti dubbate. Maariyaamiidhaanii ati maqaa isaa Yesuus jedhi moggaas jedhe. Yesuus ikkoo maqaa ittiin of waameen qabu. Waaqayyo ma kenneef maqicha akkoo. Akkoo Yesuus waaqayyoo miti kaa waaqayyotu kenneef malee. Jechichi ikkoo akkas jedhama. Yesuus jechuun waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Maqaa waaqaadha kun akkoo. Waaqayyo fayyisaa jechuun maqaa waaqatii miti. Maqaa waaqaadha. Eenyummaa waaqaadha. Eeliyaa jechuun maal jechuudha? Eenyummaa waaqaadha akkoo kun baay'ee. Eenyummaa waaqaadha kun. Eliyaa Elohim moo Eliyaa? Eliyaa hin beeku. Bakka Eliyaa jechuun illee mootiyyuu hiikuma akkasiisan qaba. So maal jechuudha? Qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf waan tokko si gaafadha. Bakka hundumaatti kan argamuu danda'u, fayyisuu kan danda'u, jijjiiruu kan danda'u, waan hundumaa uumuu kan danda'u waaqayyo qofaadha mini. Akkas jechuudha Yesuus jechuun. Ani si gaafadhaan jira waaqayyo qofaadha mini gaaffii kana. Akkoo Yesuus jechuun akkas jechuudha. Waa'ee Yesuus jechuutti nan deebi'a. Jecha kana duwwaan si gaafadhe kana naa deebisi. Adeelam kana naa deebisi. An kana si amma waa'ee Yesuus jechuu sitti haasa'an jiru. Waa'ee waaqayyoon sitti haasa'an. Waan hundumaa gochuu kan danda'u, bakka hundumaatti argamuu kan danda'u, waan hundumaa arguu al takkaa kan danda'u, waaqayyo qofaa ta'uu isaa amantaa. As gabbaay, ani isa kana dubbachuuf miti kan seeni. Qabxii ati fidattee jira isa dubbachuuf garuu waa'ee Yesuus waan dubbachuuf feete dubbadhu. Yesuus jechuun akka ati jette kana waaqayyoodha, maqaa waaqayyoof kennamuudha jechuunis waaqayyoodha. Eenyummaa waaqayyoodha. Siif himeera. Yesuus jechuun eenyummaa waaqayyoo ibsa. Yesuus jechuun ikkoo waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Eenyummaa waaqayyoodha akkoo kun. So eenyummaa waaqayyoo hojiin fayyisuu eenyummaa waaqayyoodha. Akkoo eenyummaa waaqayyoo ibsa miti Yesuus jechuun. Eenyummaa waaqayyoodha. Yesuus ilma Nawee waaqayyoodha. Yesuus ilma Nawee. Yaa. Iyyaasuu jedhamee afaan Oromootti hiikan kan. Iyyaasuu. Yaa. Iyyaasuun maqaan isaa Jooshuaadha. Joshua akkuma Yesuus kana maqaan isaa kan immoo Baabilii wantiidhaan Gi'izitiin Yesuus Zanawee jedheetiin hin jira. Yesuus ilma Nawee jedheetiin hin jira. So inni illee Yesuus Kiristoos illee Yesuus eenyummaa waaqayyoo ibsa eega jettee Iyyaasuu jechuun hiika afaan Oromoodhaan maal jechuudha? Bakka kamii geefti nutti himi bakka hiikan qabu. Gaarabsaa Iyyaasuu jechuun hiika afaan Oromootiin maal jechuudha?
afaan oromootiin iyyaasuun hiika afaan oromootii miti matumti isaa yesuus illee afaan oromootii miti matumti isaa ergifattanii fayyadamuu jirtan kanaaf isin jedhe yesuus jechuun hiika afaan oromoodhaan sitti meera waaqayyo fayyisaadha jechuudha iyyaasuu jechuun homaa jechuudha iyyaasu miti maqaan isaa iyyaasu jedhanii haa hiikaniyyuu malee maqaan isaa Joshua jechuun maa jechuudha Joshua fi yesuus hiika tokko qaba siigalee hiika yesuus hiika Joshua natti miidhaman Okay, ani ko hiika yesuusin sitti meera yesuus jechuun waaqayyo fayyisaadha jechuudha Joshua jechuun immoo maal jechuudha Joshua jechuun maa jechuudha Joshua maqaa yesuus isa si gaafadhaara manatu Joshua maqaa yesuus itti waamame kakwaara keessatti maqaa itti waamame hin qabu kana Joshua jedhamee waamame bakka minuma maqaan maalatu ati kan afaan oromiffaa qofa beekta baay'ee afaan oromootiin yesuus maqaan qabu ani waan tokko sitti yesuus ingiliffaan Jesus Hebrew no maal jedhama maqaan isaa kan mogga eebuuf na dhagge ani ko Hebrew Bible ani dubbisuu danda'u afaan oromoo amaariffaa fi ingiliffa ayya afaan oromoo Hebrew Giriikiin beeku maqaan yesuus afaan oromoodhaan maqaa yesuus afaan oromoodhaan waaqayyo fayyisaadha jechuudha waaqayyo fayyisaadha jettanii maaf waamtarree maaf yesuus jettanii waamtan yesuus jennee waamna jebba amma kana ko waaqayyo fayyisaadha Jennaami kono karaa mangadaa kanarra ko yoo ina gartate namu hundu yesuus jettanii waaqayyo fayyisaa akka ta'e yesuus karaa gara abbaatti geessu akka ta'e dhugaa akka ta'e kun dubbanna yeroo hundumaayyuu eenyummaa isaa wanna ta'e yeroo hundaa labsina bakka amma tasgabbaa'e bakka laal yesuus maqaa oromootiin laal yesuus afaan oromootiin maqaa hin qabu maqaan isin itti fayyadamaa jirtan kun isa giizirraa fudhatamedha maqaan jalqaba ittiin maleekam moggaaseef yesuus jettaan jedhanii ingiliffarraa Jesus jechuun maal irraa fudhatame ingiliffis translated asii galee Jesus kan jedhanii fi yaa akkasitti faranjoonni akkasitti waamuu waan dandeenyeef qubee jee kana fayyadamanii waaman sii galee kanaafuu maaltu jira yesuus maqaan isaa yesuus illee miti Jesus illee miti maqaan original ishi yesuusin isne Jesus isne waa'ee Isaa sofnaam no tokko madha no amma Isaadhaan inaasa amma yesuus ta'uun si rakkiseera Jesus ta'uun si rakkiseera Isaa asofnaam Isaa ta'uun si rakkisu waa'ee Isaa asofna na dhagee waa'ee maqaa nurra nun cannaquun amma na dhageessaati nuum waa'ee maqaa osoo hin taane anaaf si nama kan wal falmansiisu yookaan kan wal dubbachiisu nama biraallee kan fayyadu waa'ee maqaa kanaa osoo hin taane waa'ee hojii maqichaadha argitti maqichaa osoo hin taane waa'ee maqaa kanaa waan biraati isarraa dubbachaa turte maal Filiippiyoos boqonnaa meeqa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 isa reefirraa dubbachaa turte waaqummaa fi 2 okay akkas jedha inni bifa waaqayyommaatiin utuma jiru jedha ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal qixxeessu wanta qabatanii hafan ittiin lakkoofne inni ulfina sana gadi dhiiseedha akka waan tokkotti hin gallee of godhe bifa garbummaa inni fudhateedha fakkaatti namummaatiin hin dhalateedha waan hundumaanis nama ta'ee hin argamee jedha yeroo inni bifa waaqayyommaatiin ture utuu gara addunyaa kanaa dhufeen utuu maariyaam irraa hin dhalatin dura jechuudha ayyee baayibilii Giriik yookaan ammoo tiyyuu Ingilish King James version yookaan ammoo tiyyuu baayibilii Giriik okay qoy King James eshi baneer dubbisimi isuma ramo yaa lakkoofsa 6 eshi who being in the form of God who being jechuun maal jechuudha inni koo kan ittiin tureen sitti maara Akko being jechuun maal jechuudha being jechi suni isa darbe ibsiti moo isa amma jiru ibsiti kun koo isa darbe waan ibsuudha so bakka maariyaam dura yeroo ture gobas isa darbe ibsa being jechuun who being jechuun isa darbe ibsa ingiliffa keessatti who being in the form of God bifa waaqayyoon turedha ture jedha abbe Ubiin jechuun kan darbe ibsa moo isa amma jiru kan itti fufu ibsa akka seerlu gafaan naaf ibsa Akko kan darbe ibsa jettee irraa dubbachaa jirta bar ko sitti maan jira Akko kan darbe ibsa ree ubiin jechuun okay Anni biinsi baasa No isuma kana dubbisi King James version dha kan isin fayyadamtan Mal ibn Aybin fudhannu jettanii nu King James fayyadam
እንዴ kan fayyadamtu አዲሱ መደበኛ ትርጉም ምን fayyadamtu ይሄን fayyadamna ነሰስ እንዴ ኢሰኒ fayyadamtu አን በዚህ መጽሐፍ ኒው ኢንተርናሽናል ቨርሽን ነን fayyadama ገሩ ከኑ መንሲ ዱበት ሃይ kan isin fayyadamtani si qofan argelal amma halal በቃ ጎበዝ አዲሱ መደበኛ ትርጉም inni fudhatta jechuudhaati namoonni kunniin beentonna afaan oromiifaa garuu isa sana beektaa baazee kan 1997 san qofadha kan isaan fudhatan ati garuu na dhagay baaybiliin hundi isaa waan hiikameef ikkoo hundi isaa yuun furanna waan mormuun qabu inni bifa waaqayyoo ta'e jedha baazee yeroon inni ture sun yoo midhaasiin jedhe bar bifa waaqayyootiin sitti meeraam inni jedha bifa waaqayyoo amma fakkeenyaaf who being in the form of God inni bifa waaqayyoo ta'e inni bifa waaqayyoo ta'e jedha dhugaa inni maal taateen jedha inni bifa waaqayyoo osoo jiru jedhani who being in the form of God jechuun inni bifa waaqayyoo ta'een jedhu osoo jiru bifa waaqayyootiin osoo jiru jedha yeroon inni bifa waaqayyootiin jira jedhame sun yoomidha ani ko jalqabuma isaa sitti meera kuni dhalachuu isaa dura akka ta'e sitti meera baay'ee ani bilfa kana akka hiikadheetti ala bakka sirrii bakka kan darbe miti kan inni ibsutti jira bifa waaqayyootiin osoo jiru jedha bifa waaqayyummaatiin bifa waaqayyootiin osoo jiru lafa kanarra kan inni jechuutti jiru sii galee itti fufee moo maal jedha itti fufee moo maal jedha beektaa itti fufee saniin dura maal ture jaharratti dubbanna okay dubbadhu jawuma duwaa hunda isaa dubbisi Giriik ni beektaa maal jedha beektaa kan Giriik ni beektaa it is not beeku bakka be equal with God jedha baay'ee no akkasitti jechuutti samicha ittiin fakka wal qixa ta'uun dhageeffadhu tokkoffaa dogongorratti qabattee kan inni bifa waaqayyummaatiin jiru kun osoo inni lubbuun lafa kanarra hin jiraatin dura saniin dura jettee ta'etti fudhatte garuu baay'ee tole gaaffii tokkon si gaafadhu kutaa kana naa ibsi yoom jira ree waaqayyummaa kana kutaan kun maal ibsa jettee hayyina dhageeffadhu baay'ee irra kan jiru kan Giriik yoo laalte haayipaarkoon jedheetiin jira haayipaarkoon jechuun ammoo iyyuu waan amma jiruu fi amma jiraate itti fufaa ta'e wayii kan dubbachuutti saniifuu waa'ee maalii dubbachuutti jira waa'ee inni yeroo kana lafa kanarra jiru dubbachuutti jira lafa kanarratti waaqayyo ture jechuun bifa waaqayyummaatiin osoo lafa kanarra jiru jedha waaqayyo tureen jedhu bifa waaqayyummaatiin jedha eshi lafa kanarratti inni waaqayyoon tureere bifa waaqayyummaatiin ture bifa waaqayyummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu mootiyyuu baay'ee baay'ee keessatti qaamni ani waaqa ofiin jedhe iyyuu lafa kanarra ni jira garuu immoo bifa waaqayyummaatiin kutaa kana meesni namoonni ingiliffa beektan perfect ingiliffa beektan naaf hiika inni bifa waaqayyoo ta'e jedha who being in the form of God jechuun bifa waaqayyoo ta'e hayyee ta'e jettee gaafa hiikatte saniin dura maal ture inni bifa waaqayyoo ta'e waaqayyoo wajji wal qixa saniin dura maal ta'e samicha saniin dura maal ta'eeti deebi'ee bifa waaqayyoo ta'e inni ko jalqabuma isaa inni waaqayyoo biratti waaqayyoon ture baay'iliin akkasitti waaqayyoo ta'e utuu jiruudha kunoo kuma utuu jiruun jedhu ammas laal baay'ilii irratti hin sobiin laal si gadhaati waan si gaafadhu kan qabatte kan kingi jibsi vershinii waliin laallee irraa qoy dhageeffadhu waan si gaafadhu afaan oromoo fi kingi jeemsi vershiniin kun hiika adda addaa kenna yaa afaan oromootitti gaafa hiika baay'ee dogongorsiisanii fidaniiru maal jedhame vershinii yoon beeyne mootiyyuu kan Giriik ilaaluu ni dandeenya ani ko kingi version new international versionii fi kingi jeemsiin lamaan nan fudhadha baay'ee baga fudhatte new international version irratti iyyuu mootiyyuu bing jedheetiin jira malee wanti jedheetiin hin jiru bing jedheetiin hin jiru so wanti inni gaaleen inni dubbachutti jira kun kan amma jirudha malee kan amma jirutti fufiisa qabudha malee kan ammootiyyuu waan darbe dubbachutti hin jiru so maal jechuudha waan darbe waan dubbachaa jirudha malee new international version afaan oromoo isaas dubbisu afaan oromoo dhiisi laal original baaybilii gaafa yoo barbaadde Giriik yookaan ammootiyyuu kan inni irraa hiikame immoo maalidha King James version gaafa afaan oromiffaa kan isin harka qabattan kun immoo isadha waan ta'eef isarraa hiikachuu ni dandeessa kanaafuu waa'ee maali dubbachuutti jira isa yeroo inni lafa kanarra tureeti kan inni dubbachuutti jiru malee kassaniin dura turee dubbachuutti hin jiru qabxiin kun jecha kana irratti macheemsi wajjin na wajjin olii galuu ni dandeessu
maal jechuudha ree intiin jechuun wubiin jechuun maal jechuudha? Ani isa ture dhadheen sitti dubbadha yoomiyyuu. Isa ture jedhee baay'ilii immoo akkasitti isinii hiikan. Sobanii isinii hiikan. Akkasitti qofa min ingiliffillee akkanuma jedha. Wubiin jechuun ashimee gaarumsa ingiliffa dandeessaa maal jechuudha kun? Gaalee jecha darbe osoo ta'e present continuous tense dha inni kun inni wubiin jedheetiin biin jettu kun silaa biin jedhee fayyadamuu qaba waan dabare kana osoo ta'e jechuudha. Saniifuu waan baay'iliin waa'ee maalii dubbachuutti jira? Waa'ee yeroo inni lafa kana irra ture dubbachuutti jira. Yeroo inni lafa kana irra ture mootiyyuu bifa waaqayyummaatiin ture yoo jedhame homaayyuu rakkoon qabu. Waan waaqayyoon isatti barsiisaa ture waan ta'eef jechuudha. Haala saniin kan inni dubbachuutti jira. Wantiidhaan akkamitti waaqayyoodhaan walqixa ta'e miraamana kan jette yoo ta'e mootiyyuu baay'iliin loqoda baay'ilii kan beeytan yoo ta'e yeroo baay'ee birqabiidhaan kan inni haasa'u. Yohaannis boqonnaa 5:18 irratti Yahudoonni yeroo isa komatan yeroo isa kasasan sababii kanaaf Yahudoonni ittuma caalchisanii isa ajjeesuu barbaadan. Inni waaqan of qixxeessuudhaaf waaqayyoo abbaa ofii isaa godhee waama ture malee sanbata qofa hin cabsine jedhan. Kissiin isaanii waaqan of qixxeessaa jedhanii. Sanboodoo Yesuus immoo akkana jedhee deebise. Ani dhuguma isinitti himaa ilmi ofii isaati waan tokko illee hojjechuu hin danda'u jedhe. Maali hojjeta? Waan abbaa isaatirraa arge hojjeta jedhe. Amma nama hiika Ingiliffa amma baay'ee nama 1790 jira. Amma kana keessaa namni kutaa macaafa kana ofirraa daawwatu godhate hiika addana kaa'u jiru. Mataa keessanitti mee hiika Ingiliffichaan barbaada. Jesus matakiya. Jesus gaaleen tuni jechi kuni kan amma jiru itti fufiisaa ibsamu kan darbe ibsa. Wubiingi jechuun. Ani sanii ture ibsaa jedhee si taasaaran jalqabuma isaa. Jesus isa kan gaafadhe qoy. Jesus kan biroo kun. Simiti qoy. Ati immoo bakka present continuous tense bakka mee namoota keenya amanatti hin jirtu waan ta'eef namni biroo kiristaana taatanii mee barreessa. Osoo irratti sabin jechi kun maal ibsa? Himni kun kan itti fufiinsa kan amma jiru itti fufiinsa ibsamu kan darbe ibsa. Mee namni keessan haa barreessan. Kiristaanonni yoo jiraatan barreessa. Gaarumsa maal ibsa? Jamila maalidha gaaffin kee? Gaaffiin kiyyaa Filiippisos boqonnaa 2:6 kanarratti King James Version irra kan jiru kun baay'ee wanti yoos dandeetti. Kan Giriikis ilaaluu dandeetti. Who being the form of God jechi jettu kun waan darbe ibsamoo waan amma jiru itti fufiisa qabu ibsa. Inni irraa mee dubbisnee itti dabale. Afaan Oromiffaatiin nuu dubbisi. Kan afaan Oromoodhaan dubbisee. Garuu afaan Oromoo dogoggora hiikameetti. Ingiliffa isaarraa inni ayibiin dubbisaaf. Inni ayibiirraa maal jedhe beektaa Jamiila? Wubiin jechuun maal jechuudha? Wubiin jechuun maal jechuudha? Jamiila. Ila who being is a form of God. Yeah. Wubiin jechuutti sun maal ibsutti jirti? Eshi karaa deemaa maal ibsatti jirti? afaan Ingiliffaa wal barsiisuu jirtu immoo Oromiffaan hiikuuf kama. Ta'uu ibsaan baay'ee biin jechuun ikkoo ta'uudha. Ta'uudhaan biin jechuun jalqabuma isaa. Kan darbe ibsiti moo? Kan darbe ibsiti moo? Ta'uudhaan biin jechuun ta'uuni. Ta'uu jettee ta'uu laal biin jettee gaafa googilirraa deemtee wanti godhatte hiikannuu hin danda'u. Sababni isaallee wanti jechicha guutuu isaati ati kan translate godhachuu qabdi galee jechichi takka. Ani kun waa'ee guutuu isaa naasoo barbaadas. Jechitun gaalee darbeedha moo kan amma jiru itti fufiisa qabu ibsa. Karaa deemaa jechi kun biingi jechi jettu kun waan darbe ibsiti. Baay'ee keeru. Amma waan tokko si gaafadhe Jamiila. Jamiila. Ingiliffa NIV isaarraa kedha. Who being in very nature guarded. Inni uumamumaan waaqayyo ture NIV isaarraa moo. Being jechuun maal ibsiti? Being jechuudha amma. Jalqabuma isaa akkeedhu NIV irraa who being in very nature guarded. Uumamumaan inni waaqayyo ture. Being jechuun maal jechuudha? Ta'u
Inni uumamumaa waaqayyo ta'e. Wala biing jechuun koo ta'uu ta'e. Kan darbe ibsitu ta'us ta'u. Biing jechuun kan darbe kan nama jiru ibsitu. Wayne gaad ati kookoo waan tokko sitti maa biing jechuun koo ta'es ta'us ta'uu danda'a. Abbee jechuuf waan darbe maal jennaan waan darbe maal jennaan. Biingi jennee fayyadamna. Dhageeffadhu waan tokko sitti maa. Jecha kana waan darbe maal jennee fayyadamna jecha Jamila kana qofa naa qabadhu. Who being in very nature God. Keessaa biingi kutachuu dhiisiiti jecha kana guutuu isaanii. No biingi kun maal ibsitii siin jedhe. Biingi dhiisi biingi waan tokko qofaa isaa turgumiin qabu. Meesti biingitti turgumii kanaa godhime. Waan tokko hiikan qabu. Hiika tokko iyyuu qabu biingi jechuudha. Who being in very nature God night. Waan ta'eef namni musliimaa haa deebisu wanti kana. Biingi namni kamiyyuu gaafa deebistan namni kamiyyuu gaafa softanii who being in very nature God jecheedhu naayika. Biingiin waan ta'e irratti fayyadamuu dandeenya. King James versionidha moo international versionidha kan dursu hiikni isaa. New international version irraa who lamaan isaa iddoo tokko irra. Kamtu dursa hiikamiisatti? Kingi keje. Baay'ee by the way gaafa hiikan baay'ee keessatti qooyi kan intinidha asii bana. Akkuma soban isinillee immoo amma dhuftanii jechummaan biingi jettu kun by the way namni asala jiru kun hundi hin beeka. Waan amma jiru kan itti fufiisa qabu ibsutti jirti wanta ittiin siigalee biingi jechuu jetteetiin dhufte kun qooyimi. Ati koome biingi maasi dhibe jechicha guutuu isaa koo dhagaye ani koo siif himeera inni abisi dubbise kingi jeemsi si dubbise ishii isa kamiin fudhatta maalitti si dabalu macaafa biraa si barbaadu ammas Koi kingi jeemsi varshinii yoo feete macaafa gara biraa nan fide kasii waliin deemu laaluudhaaf deemte laalsii galee ayidallam ani koo kingi ammas macaafa biraan si dabala istii kan barbaadde afaan ingiliffaa kamiin macaafa baay'ee jira filadhu isarraas dhaqeen si dubbisa. Eko innis kan ture jechuutti hin jiru waan amma jiru dubbachuutti jira siin jedhe walumaa galatti hundumti isaa isa waaqayyo isa Yesuus ture isa Yesuus ture dura ture dubbata. Himni kun waan darbe mul'isti moo waan amma jiru mul'isti moo kan darbe dhiisii kan dhufu dhiisi jecha ta'e jedhu tokko. Ishi amma jecha kana duwwaan dhaggeeffadhu tooraan dhaggeeffadhu. Sikeendii 10 qofittee dhaabbadhuutti na dhaggeeffadhu sikeendii 10. Baay'ee irra sobutti jirta. Jechuma kana ayidallam ani koo na dhaggeeffadhu. Kallattiidhaan si ilaadhaara ta'e ta'a jecheedhu kana. Ta'e ta'a jecheedhu kana. Jecha nuti fayyadamnutu paastii fi pirezentii godhaan ela ture kan jedhu hin fiduun biingiin koo. Bakka goobas ture kan jedhu fidu. Ani kasiin jechuutti jiru Yesuus bifa waaqayyommaatiin ture jettaniiti isin kan amantan. Garuu baay'ee maal jettu jira? Na dhageessiif hin meera. Waaqayyommaatiin osoo jiru jechuutti jira. Eeko. Bifa waaqayyommaatiin kan inni jiru yoomi? Inni uumamuma dura isaati. Uumamuma dura hin jedhu kaakinoo waan amma jiru mul'isutti jira. Ammallee sobdeera. Aish afaan ingiliffaan isaa keedha uumamumaanidha. Uubiin jechuun kan uumamumaanidha. Maal jedha beektaa? Very nature. Bazi. Inni uumame. Very nature. Inni uumame. Uumamumaanidha. Inni uumame hin jedhamu. Uumamumaan. Amma sababa ati NIV fayyadamteef waaqayyoon nu maskaffale. Sababa NIV fayyadamteef. NIV qofa mini bazi. Ani macaafa hundayyuu ingiliffa barbaade kamiyyuu nama fayyadamu. Kanarratti osoo hin ta'in qabxii kanarratti osoo hin ta'in qabxii biroo irratti NIV sababa fayyadamteef. Ani jalqabuma asitti meera NIV asitti fayyadame. Jalqabuma utuu hin haasa'in sitti meera. Hayyee bakka goobasi. Eshi Uubiin jechuun waan darbe ibsu waan darbe eegan ibsin immoo maal jettutti jira bifa waaqayyommaatiin osoo jiru jechuutti jira yeroo inni jiraatu sun ammoo iyyuu yeroo inni lafarra jiraate kanadha kan inni dubbachuutti jiru. Hayyee bakka si ibseetiin ni deemta gara wanti gara ibsa kan keessatti jechuudha si galee. Okay. Bakka jecha bakka yusri barreessime yusri uubiin in the form of God jechu jettu kun waan darbe ibsiti moo waan amma jiru fi kan itti fufu ibsiti isin ingiliffa waan dandeettuuf siifaa hiiktu. Irradnaa deebiin nageenya. Koi simiti yusri barreessi. Biingi jechu jettu waan ture jettanii fudhattanii maal taatan abboo? Inde
By the way, of eeggannoon hiikamuu qaba ture bar sagalee waaqayyooti jettanii amantan miti dogongora hamma kana uumuun qaban namarratti waan hin jirre fe'uun qaban ture. Saniifuu Baaybilii maal jechuutti jira? Yesuus osuma afaan wanta kun si gaafadha amma wanta olli nu gashu Jamiila wanti tokko jira afaanii biruu isaa dhaqinaa dubbisni maal jedha afaanii biruurra baay'ee kutaan kun afaanii birootaadhaan barreeffame afaanii birootaadhaan barreeffame jechuun aniif si walii galchuu kan danda'u afaanii biruu Giriik ara Giriikii mini mache afaanii keenya macaafni afaan sadii barreeffame Giriikii Ibraayistii fi Armaayikiidha. Kakun haran afaan Ibruutiin barraa'e abbe. Ergaan kakun macaafni keenya 66 Armaayikii Giriikii fi Ibruudhaan barreeffame. Kun Giriikiin barreeffame kenoo Filiippiisos boqonnaa lama lakkoofsa 6 kun Giriikiin barreeffame. Ammallee waan biroo irratti sabutti jirta Giriikiin barreeffame kenoo Giriik isaa si dubbisu. Okay. አይደለም ቆይ ግሪኪን በሬፈሙ ሳረጋና ፍድሜ ከኖላል ከኖ ካሜራ ባኑ እንደው አንተ ኤፍሲ ዱብሳ ገሩ ሆስ ኤን ሞርፔ ቴኦስ አይፓርኮን አከዘላል ናንተ ኮ ሲጋፈዳ ሆስ ኤን ሞርፔ ቴኦስ አይፓርኮን ጀቹ ኩን አሞትዩ ማል ሙልሱት ጅርቲ ሲንጀደ አይፓርኮን ጀቹ ኩን ቢንግ ጀቹ ሰን አፋን እንግሊፋት አመላለኩን አመላለካን አይፓርኮን አመራጋ ረጋ ፊሊጶስ ragaa ergaan Filiiphoos afaanii Giriikiidhaan barreeffamuusa maal qabdu? Maal hamma kana Baaybilii irratti sobda taanan yookaan beekumsa hanqina hamma kana qabda taanan በጣም ከባድ ነው. Kakuun haaraan afaan Giriikii baay'ee hanqina qabaachuu hin danda'a garuu kana qofa natti baay'ee hanqina qabaachuu hin danda'a. Macaafni Phaawulos Filiiphiyaaniif barreesse Giriikiidhaan barreeffamuusa ragaa maal qabda? Hayyee kan Hibruu baasina fidi. Ankuno kan Giriikii na bira jiru si dubbiseera kan Hibruu baasii fidi. Hibruudhaan barraa'e jettee afaan Hibruu dubbisuu hin danda'u. Afaan Hibruu dubbisuu hin danda'u. Fidi nutti mul'isi. Afaan Hibruu dubbisuu hin danda'u. Fidi nutti mul'isi. Afaan Hibruu dubbisuu hin danda'u. Fidi mul'isi dubbisiti. Kuno an Giriikii na bira jiru si dubbiseetiin jira. Saniifuu Hibruu fidiiti. In dubbisini fidi nutti. Hibruu dubbisuun hin dubbisini fidi sin jedhe laal. Eshi. Ayyee fidi. Hundi keessan kun bilbila keessan irraa argachuu dandeessu. Hibruu fidi nutti argisiisi. Hibruu Filiippiisos boqonnaa lama lakkoofsa 6 kan Hibruudhaan inni barraa'e fidi nutti mul'isi kakuu haaraa keessa. Jamiila Pileestoor irraan buufattu ati Jamiila isaa. Pileestoor irraa Googilii irra deemiiti buufattu. Kakuun haaraa afaan Giriikiin barraa'e. Amma inni qoyi eessa seetii dubbisaan jiru miti inni. Saniifuu osoo beekin dubbisuu hin danda'u. Yaa osoo beekin maaf macaafa irratti sobdare. Hibruudhaan barraa'e. Sobaarta man kan sobaaru ko sidha malee namni. Eko fidi kan sobaaru sidha. Hibruudha Giriikiidhaan barreeffame kan naan jechaa rukko sidha. Kan Giriikaan eessaa fuudhee dubbise kinoo si dubbiseetiin jira Giriik na bira jiraan. Aha kan jechuun Hibruudhaan macaafni barreeffamee jiru jechuudha. Filiippiyaans. Akkuma moofatu Hibruudha amma laal. Tole waliin galash. Ishaan masinaga. Afaan Giriikiin barraa'e. Sinaga tole. Afaan Ingiliffaa takkaana dhagee kai. Macaafni Filiippiyaansi afaan Hibruutti barreeffamee jiru har'a. Fidi afaan Hibruutitti oriijinaal intiniin isaa osoo hin ta'in afaan Hibruutitti akka namootaaf galuuf hiikamee jiraachuu danda'a. Si galee garuu immoo kakuun afaan Giriikiitti immoo inni hiikamne kan jedhu maaltu jira? Afaan Hibruu fidi nutti argisiisi indoom afaan Hibruu fidiitti nutti argisiisi. Ani afaan Hibruu fiidii yaa dubbisuu kan dandeenyeef hin fayyadamu. Googilii stoorii irraa moo dhaqee buufadhu. Pilee stoorii irraa. Hayyee bakka waan hin beekne maaf dubbatta afaan Hibruutiin barraa'e jettee maaf dubbatta? Amma qoy afaan Giriikii ko baasee afaan Hibruu baasee kunoo kanaan barraa'e yoon sitti agarsiise masin si amansiisa. Maaf sobda siin jedhee macaafa keetii irratti kan Giriik si fidee jennaan inni Hibruudhaan barraa'e yoo jette maaf sobda macaafa keetii irratti. Ani kun dhageessifanima macaafni Filiippiyaansi Hibruudhaan barraa'ee siin jechaan jiru. Wanti siin jechaa jiru tokkichi yoo jiraate na dhaga'i. Maalan siin jechaa jiru afaan sadiin barraa'e. Kanaafiyyuu immoo afaan ergaan Filiippiyaansi Hibruudhaan barraa'e Giriikiidhaan barraa'e ragaa jedhu qabdaan siin jechaa jiru. Bakka cadhisati bakka miyuutaa dirga. Sababni isallee homaayyuu waan macaafa irraa beektu tokko illee hin jiru. Namni keessan sitti kolfalaan. Afaan Hibruudhaan barreeffame, Giriikiidhaan barreeffame, Armaayikiidhaan barreeffame, Oromiffaan barreeffame, Amaariffaan barreeffame. Akkamitti barreeffame nuuf waan tokko iyyuu miti. Wanti nu barbaachisu hiika jechaadha. Bakka. Jamiila ana wajjin immoo haasa'e inni waan baay'ee si ibse ana wajjin haasa'e. Abbaa firaa ni beektaati?
Maal? Afaan maaliitiin barraa'e Filiphisiyoos? No, maalo. Original tekstiin isaa afaan kamiin Namoonni jira? aga kanaa kan isin nagaa jiran amma gaaffii Baayibilii keessa qabdanidha miti. Inni mee kan inni jedheenis abarraa'u. Qoy akkas miti kan inni jedheenis abarraa'u kanati jetteen kanaanis abarraa'u. Inni akka keenyatti afaan kamiinuu yoo barraa'e rakkoon qabu. Afaaniwwan hiikamaa afaan keenya nu bira gaanii jechuudha. Gaaffiin kee inni guddaan kan isin irraa kaatan maaloodha isa na gaafadhu. Ayyee bakka dhageeffadhate amma Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 kan jiru sanii Yesuus bifa waaqayyummaatiin turee jedhe yoom turee jennaan osoo Maariyaam irraa hin dhalatiniin dura turee naan jedhe Baaybiliin akkas jechuutti hin jiru jedheen kan Ingiliffaatiif kan Giriikii gaafa baasuuf Filiphisiyoos Giriikii miti Hibruudhaan barraa'ee naan jedhe ati Giriikiin barraa'uu isaanii amantaa? Qoy gaaffii guddaa irra utaalteetta ati kan jedhaa jirtu Yesuus otuu garaa Maariyaamiin hin dhalatiniin dura Waaqa hin turre jechaa jirtaa? Caafanni kun akkas jedhaan jiru. Waan amma jiru dubbachuutti jiru. Bifa waaqayyummaatiin ture kan jedhame yeroo amma jiru kana kan dubbachuutti jiru. Wanti amma jiru ture jedhamaa? Ture jedhamaan jiru kaa ture jedhaan jiru Baaybiliin gaafa afaan Oromootii akkasii hiikan malee. Mee namni nu dubbisu jira? Nu dubbisaa mee afaan Oromiffaatiin Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 mee nu dubbisa. Maal isaa dubbisa? Afaan Oromoo. Afaan Ingiliffaa isaa dubbisu? Yaa Ingiliffaa dubbisi. Ingiliffaa isa kamirraa NIV moo King James? King James irraa dubbisi. Okay, King James irraa dubbisa. Akkas jedha. Who being in the form of God. Bakka. Jechuutti barbaadu ishee makan. Yaa abbaa firaa maal jechuutti jira? Being jechuutti kun maal ibsiti? Amma gaaffiin kee inni guddaan qoyi. Biingii ma qofa barbaadde ishee waan tokko min. Biingii qofa barbaadde. Biingii kanatu iyyuu hima kana guutuun gochuu danda'a waan ta'eef. Ammaan aayidiyaan kee barsirritti naa galee jira. Namoonni amma kanaa namoonni 900 dhagaa kan jiran amma waa tokko hubachuufi. Atamma waan inni jedhu nuu hiikiti nutti himi. Ati waan sii gale nutti himi. Hayyee akka naa galee qofa osoo hin ta'in akka Baaybiliin jedhaa jirutti gaafa kan isiin tole Jamiila gaafa dubbattu dhiifamaa wajjin neecha ilaa kun Jamiila gaafa dubbattu dhiifamaa wajjin NIV itti naa dabali naaki biingii ma qofa eeku qofa hayyee siif hin dabala akkam godhee sii dabala beektaa kan Giriikii guutuu jechaan barbaada. Hayyee kan Giriikii fayyadameeti si moorfee jettee akkas naa godhe. Translating godhadhaa jecha Giriikii sanaa koppii godhiitii peestii naa godhe. Moorfee jedhimee silkii kanarraa qabu. Screenshot godhi. Silkii kan biroo jechuun hiikati ani biroo waan hin beekneef hiikati itti laattu hin beeku dhiifama. Hayyee deemtanii translating godhadha. Dhageeffadhaa malaan. Giriikii waan hin beekneef. Baaybilii keessan deemtanii oriijinaal tekstii isaa kan ittiin barraa irraa barachuun gahee keessan ture gahee kiyyaa miti. Garuu immoo as biratti jechi mootiyyaatiin archar jettee amma fidde kun iyyuu Moorfee jedheetiin jira afaan Giriikii. Afaan Ingiliffaa ko daareektii hiikame mini? Qoy hiikni kamuyyuu paraaphireez kan inni hiikamu afaan garaagaraatitti gaafa hiikamu dogongorri hiikaa jiraachuu danda'a. Dogongorri hiikaa gaafa jiraate mootiyyuu ati oriijinaal. Kanaafillee ati qoy macaafni King James akka itti hiike New International Version akka itti hiike ati qoy siinati nama kitaaba 2 5 6 7 hiikee hin beekne akkamitti nu gaadhee fudhadhuun. Isa tiiktumo. Ani nikne bar. Ani nikne. Ani kaarare kunoo siinii kadhaarto. Dhageeffadhu. Koi ati ku dandeettii keettamanteedha kitaaba kanaanii dogoggora hiikame kan jechaartu. King James dogoggora hiikame. International dogoggora kan jechaartu. Giriikiitu dhugaadha kan jechaartu. Dhageeffadhu. NIV dogoggora miti mini. Uumamuu danda'a siin jedhe dogoggorri akkamitti yoo naan jette hiikaa waan ta'eef yoo mootii dogoggorri akka uumamne jette immoo oriijinaal tekstii isaa bira deemuu qabdaa jedhe inni sun ammoo maalidha Giriik bira deemuu qabda yoo kan hundaan dandeenye mootiyyuu bakka callisaatiin na dhageeffadha kan jechuutti jiru naan jedhe dhala abbaa biraa Baaybiliin kan jechuutti jiru Baaybiliin kan jechuutti jiru Yesuus bifa waaqayyummaatiin turee jedha. Yeroo osomaa jiru jedha. Osomaa jiru jechuu jettu kun yeroo inni lafa kanarra jiru dubbachuutti jira jechuudha. Neerchar jechuu jettu kun ammoo iyyuu kan inni NIV keessaa fidate kan Hibruudhaa gaafa kan Giriikii gaafa laalu moorfee jedha. Moorfee jechuun bifa malee wanti hin agarsiisu. Eenyummaa kana mootiyyuu maalummaan argisiisu. Kanaafuu bifa waaqayyummaatiin osoo turee jechuutti jira.
Osoo jiru jechuutti jira. Yoo inni kan inni jiru yeroo inni lafa kanarra jiraataatiin jirutti jechuutti jira. Osoo bifa waaqayyummaatiin osoo jiru. Ishi. Lafa kanarra yeroo jiraataatiin jiru. Yeroo inni lafa kanarra jiraachaa jirudha malee saniin dura waan ture hin qabu. Saniin dura inni waaqayyo ture bifa waaqayyummaa ni qaba ture never hin qabu. Garuu asitti maaliif akka jedhamee waamame kan jette yoo ta'e sababa inni nabiyyii ta'eef bifa waaqayyummaatiin jedhameetiin waamame jechuudha. Kunoo Yahudoonni yeroo isa kasasan Yohaannis boqonnaa 5:18 irratti sababii kanaafis Yahudoonni ittuma caalchisanii isa ajjeesuuf barbaadan. Inni waaqan of qixxeessuudhaaf waaqayyo abbaa ofii godhee dubbataa jedhanii gaafa kana jechuudha. Sanbooda inni maal jedheeni 19 irratti Yesuus ammoo akkana jedhee deebise. Ani dhuguma isinitti himaa ilmi ofii isaatii waan tokko illee gochuu hin danda'u isa abbaa irraa arge godhaa jedhee. Maal jechuudha yeroo lafa kanarra jiru hojii abbaan isaa isa barsiise lafa kanarratti ni hojjetaa jechuudha. Bakka bu'iisan tajaajilaa ture lafa kanarratti waan waaqayyo itti kennu. Inni nabiyyiidha waan ta'eef Baaybiliin haala sanii dubbatu jira. Waaqayyo wajjin walqixa yoo jette mootii qoy. Jamila. Walqixxummaa ibsutti hin jiru. Sababni isallee faarfannaa boqonnaa 89 lakkoofsa 6 irratti samii keessatti eenyutu waaqayyoon qixxaachuu danda'a jedha. Soo maalidha qaamni waaqayyoon qixxaa'u tokko iyyuu hin jiru. Tokko hin jiru. Jamila. Qoy. Qaamni waaqayyoon qixxaachuu danda'u tokko hin jiru waaqayyo yoo ta'e. Qoy. Obboleessi kee yeroo tokko carraa naa kenni. Yeroo tokkitti carraa naa kenni. Baay'ee ibsitee fi turte. Dubbadhu. Waaqayyo si eebbisu. Si'a tokko muutii naa godhi dhaggeeffadhu. Jamila. Baay'ee gaariidha. Jamila gaarittiin si dhagaa ture ariin dakas ture. Kanaaf ammasiif Jamila Yesuus maali? Akka Baayibilii irra jirutti dubbachuutti jirta? Eeyyee. Akkuma kamittuu haa ta'u siif garuu amma Yesuus maal akkaatu batte? Anaaf jettee na gaafachuun qabu. Waa'ee Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 dubbachuutti jira waan ta'eef. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 maal jechuutti jira kan naan jetti yoo ta'e? Maal jedha inni maal jedha? Isuma nu ibsi. Nabiyyummaa isaa ibsutti jira. Raajii akka inni ta'edha. Waaqayyoon karaa isaatiin lafa kanatti uummata yeroo sanitti akka barsiisaa turedha kan ibsutti. Akka raajii Eliyaas fa'amoo gaggabaabsinee wal gaafanna. Akka raajii ebaluun jedhu garuu mootiyyuu akka raajii ta'ee waaqayyoon akkuma hojii ergamtoota boqonnaa 2:22 keessa jiru san humna ofii dandeettii ofii karaa Yesuusitiin ergateera waan ta'eef karaa Yesuusitiin lafa kanarratti ibsaa akka jiru dubbachuutti jira. Baay'ee gaariidha. Ariifitti ibsaa jirta. Baayibilii irra silaa kan nu hubachiisaa jirtu. Anis baayibiluma keessaan si gaafadha. Eliyaas faan, Elsaayi faan, Musee faanoo raajii miti jettee yaaddamu raajiidha jettee yaaddaati. Raajiidha. Raajiidha. Yesuusis raajiidha. Raajiidha maalidha ree? Baay'ee gaariidha. Dhaggeeffadhu kaa. Eliyaas faan haadharraa dhalatan, abbaarraa dhalatan qabu. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 waa'een dhalootaa ni jira. Qoy isa siifan ibsa. Qoy ka sirriitti ammaan gabaabattiin si deebise. Qoy gabaabattiin si deebise. Waa'ee dhalootaa maal kan deemte yoo ta'e waan birootitti seenuuf deemna waan ta'eef. Akkasaa goona. Kottu ka akkas goona. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 irratti kan dubbachuutti jiru. Qoy Iyesuus asitti dhalate moo samiirra dhufe? Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 waa'een dhalootaa ni jira. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 Phaawulos achitti kan dubbate inni ulfina abbaa isaa wajjin isa wal qixxeessu dhiisee nama ta'ee dhufee jedha. Maal amma kun amma siin hubatamne jechi kun? Afaan Oromoo isaa sirrii mitiitiin jechuutti jira. Akkasaa goonu kaa. Kottus akkas goona. Qoy Jamila siin ibsa. Jamila siin ibsa. Ilaa dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:38 nu baasa. Iddoo ammaatti amma wujimbirii uumame miti achi hiikan isaa iddoo biraatti yeroo hiikamu rakkoo biraa ta'e. Yohaannis boqonnaa 6:38 Oromiffaan isin dubbifannaa, Ingiliffaan isin dubbifannaa, afaan kan biraatiin isin dubbifanna. Hayyee bakka. Wanni irratti waliigaluu qabnu Yohaannis bakkee namaatti ibsattee jirtu kuni kan inni ibsu isa Filiphisiyoos boqonnaa 2:6 kana ta'uu qaba. Isum. Maal ta'uu isaa ibsa?
Daqiiqa namni tokko nuuf haa dubbisu. Maal ta'uu isaa si ibsa anuu si dubbisa. Kun nu dubbisi kaachumarraa ani jechuurraati yoo nu dubbifte wayyaa. Akkoo maal ta'uu isaa ibsaree waliigallee garas akka deemnuuf. Filiippisoos boqonnaa 2:6 kanarratti akka Yesuus bifa waaqayyummaatiin duraan ture si ibsamu. Eeyyee kutaan Jamiila sirriidha wanti ati jettullee sirriidha. Akka ati nuun jedhaa jirtutti barreeffamuu qabamu macaafni qulqulluun ati warra macaafa barreessin caaltamu. No akkan jirutti miti kan barraa'e kan isin dubbise ammayyuu. Qoy amma akka macaafichi bakka nu jennu dhaqnee dubbifannu jechuu qabamu akka ati barbaadde jechuu qaba amma ati waan ani barbaade haa jedhu jechaa jirta macaaf. Akkas jechuutti hin jiru kan irratti dubbataa jiru Filiippiisiyoos waan ta'eef Filiippiisiyoosii kana kallattii an siihii kan ala kallattii ati ittiin fudhatte kana isuma jedha isuma Filiippiisiyoos boqonnaa 2:6 jedhaan jedheem Yohaannis 6:38. Takka 8:58 isa gaaffii isheedhaaf deebiin ta'a. Eeshi. Maal taatan waan waliin argine walitti fidina. By the way kutaalee si fidan kana hundaayyuu isinii kun danda'a. Garuu immoo waan hin jiru walitti fidina. Yohaannis Yesuus samii irraa dubbachuu dubbate Paawulos inni kunis Yohaannis 6:38 kan dubbatu afaan isa sanallee Paawulostu dubbate miti isa kana garuu Yesuustu afaan isaatiin bartootan ani samii irraa hin dhufee jedheen maal jetta kan bakka dhageeffadhu ani fedhii isa na ergee sana guutuuf malee fedhii koo guuttachuuf samii irraa gadi hin buuneetii jedha. Eessa dhufe jechuudha Yesuus? Hundumti kennaa samirraa dhufe. Atis moo? Yaa samirraa jechuun maal jechuudha? Qoy samirra dhufte moo ati? Samirraa jechuun maal jechuudha? Waaqarraa jechuudha miti? Ekkoo namni hunduyyuu waaqarraa dhufe kaa waaqatu uume. Waaqatu uume jedhu asitti barachiin dhufe jedha. Nu asitti uumamne inni asitti uumame jedhu machiin dhufeedha. Samirraa dhufe jechuun samirraa dhufe jechuun waaqa biraa dhufe jechuudha miti? Achi ture. Bakka qoy. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:6 irratti nama waaqa biraa ergame kan maqaan isaa Yohaannis jedhamu tokkotu dhufe jira jedha. Nama waaqa biraa ergame jedha. Waaqa irraa gadi bu'e jechuudha. Miti jechuun Yohaannis abbaan isaa Zakkaariyaas haati isaa Elsaabeet. Yesuus illee abbaan isaa Yoosef haati isaa Maariyaam akka Baay'inni miti akkasi ayidellen Luqaas dubbifannu redanne Yesuus abbaan isaa Yoosef miti haati isaa Maariyaam. Wanti si fiddan kun hundi Filiippiisiyoos bira sii ga'uu hin dandeenye waan ta'eef Filiippiisiyoos itti naa deebi'an iyyuu barbaadu. Jamiila sodaatteetta yoo mo'amteetta ta'e mo'amuu kee warra si dhagaa jiruuf mirkaneessi. As bira kan taa'utti jirru dhimma mo'uu fi mo'atuu fi miti sii galee. Jechuun koo karaa dogongoraa irra jiraachuu keessa hubachiisa waan jirruufi ragaa qabatamaa macaafa keessa sii kenninu immoo yookaan fudhachuu qabda yookaan immoo dhiisuu qabda kaa amma kan nuus hin jetaa jirru Yesuus Kiristoos kan inni dhalate ergamaa Waaqayyoo dhufe karaa Maariyaam durbattii akka dhalatu hafuura qulqulluudhaan dhalattaa jedheen malee Waaqayyoo dhiirriif dubarri walii wajjin hin ciisanii dhalattaa hin jenne. Yohaannis kan inni dhalate Zakkaariyaas fi Elsaabeet waliin ciisaniitu dhiigarraa foonirraa dhalate. Yesuus garuu hafuura qulqulluudhaan dhalate akkamittiin tokko gochuu dandeessa? Yesuus waaqarraa dhufe Yohaannis immoo asitti dhalate miti? Yohaannis waaqarraa dhufe. Yesuus namummaan isaa waaqarraa dhufe moo asitti dhalate? Namummaan isaa waaqarraa dhufe. So maal isaattu asitti dhalate ree? Namummaan Yesuus karaa Maariyaam durbattii nama foon uffatee dhalate ta'ee dhufee dhalate miti? Qoy bakka. Okay. Qoy. Yesuus namummaan isaa waaqarraa hin dhufne Maariyaam irraa dhalate jette. Garuu immoo maal jedhe Yohaannis boqonnaa 1:30 inni ani namni na duuban dhufu na caalaa jedhe. Namni na duuban dhufu na caalaa na dura tureetii jedhe. Namummaa jedheetiin hin ibsutti jedhe. Namummaan Yesuus tureera. Maariyaam dura tureera namummaan Yesuus. Amma ndawum kun barsiifuu ragaadhaatu fiddeetta. Taada Yohaannis inni na duuba dhufu na caalaa ani kophee miila isaatiiyyuu hidhuufi. Laal akka loqoda baabilii isin bartaniif kana sii fide sii galee namummaa Yesuus Maariyaam irraa dhalate Maariyaam irraa dhufe moo? Laa dhaggeeffadhu si waan tokko si hubachiisa.
iddoo nuti jenne fudhataan jirtu silas anamma tooran si hubachiisu barbaadin ture. Yohaannis boqonnaan ja'a lakkoofsi 33 kan dubbatu Yesuus samii dhufuusaa dubbata. Atiyyuu dhattee nu dubbifte. Darbitee 62 boqonnaa ja'a lakkoofsa 62 dhatteetu gaafa dubbiftu Yesuus lammaffaa ammas bartootan ani asii miti samiirra hin dhufee jedheeni yeroo dhugaa ba'uuf argin ofii isaati afaan isaatiin qallaadha. Amma Yesuus akka kana utuu ati dubbisaa jirtu samiirra hin dhufee jedhee dubbataa jiru. Ati immoo akkuma Eeliyaas fa'aa nama jechuu hin dandeessu. Yaa waan ergameef si galee samirraa dhufe kan jedhameef malee samirraa xobbi jedhee gadi bu'ee Yesuus samirraa gadi bu'eera gadi utaalee gadi bu'eera samirraa. Xobbi jedheen buuka nama ta'ee dhala kunoo Filiphisiyoos keessatti immoo nama ta'ee dhalachuu qabamtiire kanatti nama ta'ee dhalate qaba. Namummaan isaa Maariyaam irraa eegaleemi. Na achiin eegalle inni bara Musee faa sana dura iyyuu jirami. Namummaan isaa moo? Ibroota keessatti bar hulluun bafattarabbat baliju jedha bar macaafni qulqulluun Iyesuus waaqayyo bar lafaaf samiiyyuu karaa ilma isaa uume. Saniifuu namummaan isaa saniin dura ture moo Maariyaam irraa eegale? Namummaa isaa yeroo jettu maal jechuudha? Yesuus namaa fi waaqa jettanii amantamii namummaan isaa Maariyaam irraa eegale moo saniin dura ture? Iyesuus namummaan isaa namummaan inni foonii sun kan inni jalqabe Maariyaam irraa jalqabe haga waggaa 33 namni na dura ture jedhee ibsare. Kunoora isa dura dhufe miire Iyesuus Yohaannis booda dhufe miire inni immoo karaa qulleessaa fi ture miire. Na dura namummaa isaa na dura jedhee ibseeti jira. Jamiilaa ifaa bar wanti sitti maatoo jiru. Inni ana booda dhufu. Laa. Bakka loqonni isin miti ammayyootti dogongoraa jirta laa. Umurii danna dursa jechaa jiru. Yohaannis kan jechaa jiru umurii danna dursa yookaan umurii nan isa dursaa mitiim. Hojii isaaniitiin kan dubbataa jiru laa. Namummaa isaa ibse. Iyesuus dura deemee karaa qulleessa ture. Iyesuus dura deemee haala mijeessa fi ture. Iyesuus immoo isa booda mitiiree dhufee hojii sana kan hojjetu. Inni na duuba dhufu kan jechuu barbaade. Na dura jedhee ibsee namummaa isaa maa ibsee na dura jedhee namummaa isaa. Namummaa isaa iddoo kanatti hin ibsine bar namni na duuba dhufuu malee namummaa isaa ibse. Namni jedhee maaf ibse? Yaa namummaa isaa ibsutti jira. Namas ture ka Yesuus nama ture bar. Saniifuu saniin dura nama tureera. Kamiin dura? Osoo hin dhalatin dura. Nama hin turre. Bakka. Kanaafuu loqoda baabilii hubadhaadha. Namni na dura ture jedheetiin kan ibsutti jiru Yesuus saniin dura tureera waan jette tureera. Maaliin ture? Akkuma qulqulloonni saniin dura foo'aman innillee mootiyyuu yaadan Waaqayyoo bira tureera. Waaqayyoon isa uumuuf tureera. Sadarkaa wantiitti immoo abdiidhaan raajota masiihichi ni ergama jedhamee ni bareeffamtan isaan jedhamee waadan galamee fi tureera. Saniif saniin dura ture jedhame. Akkuma kana loqoda baabilii gaafa hubatte mootiyyuu ani samirraa dhufe gaafa jedhu Yesuus samirraa gadi utaalee hin buune. Maariyaam irraa dhalate akkumatti jettuyyuu samirraa dhufe gaafa jedhu ani waaqa biraa dhufe jechuutti jira. Yahudoonni yeroo san maal jedhaniitiin hin amananii nama lafaa fi nama waaqaa jedhaniitiin kan isaan amanan nama waaqa biraa dhufe jechuun waaqa bira jiraatanii jecha booda dhufanii osoo hin ta'in nama waaqni isa filate isa erge jechuutti hiikama. Kanaafuu Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti naa deebi'a amma. Filiphisiyoos irratti Yesuus kan ture moo kan mootiyyuu bifa waaqayyootiin kan jedhame sun yeroo lafarra yoo san jiraatudha kan dubbachuutti jiru. Baay'ee gaariidha. Eshi amma Jamiilaa gara gaariitti dhufaa jira. Amma Yesuus siif maaliree? Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti dubbachuutti jira. Siif isaadha jechuudha. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti dubbachuutti jira. Parsanaalii lagaafachuu hin dandeettu. Caaffata baabiliitiin dubbachuutti jira waan ta'eef. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Filiphisiyoos biratti ana Yesuus kan jedhamutti jiru yeroo lafa kanarra jiraachaa turetti bakka bu'ummaa waan kennameefi siin jedheera jechuunis lafatti hojjetaa ture waan ta'eef siin jedheera. Kan ammootiyyuu saniin dura jira jettee mormitamoo akkuma an jedhe kana yeroo lafa kanarra inni jiraachaa turedha jetteeti ati kan fudhattu. Eshi. Iyesuus jiraachuun isaayyuu eessa jalqabe jettaati? Jiraachuu dhumti isaa. Lubbuun jiraachuun Maariyaam irraa jalqabe.
jireenya lubbuun jiraachuu yoo ta'e Maariyaam irraa eegale. Filiphisiyoos bakka atillee irra kutteerta. Filiphisiyoos waa'ee inni dubbachaa jiru bakka naa walii galteerta. Galatooma akkasittuu badha. Kan inni jechuutti jiru yeroo inni lafa sanirra ture nabiyyii ture waan ta'eef bifa waaqayyummaatiin kan Jamila jalqaba irratti wanta itti beekuu qabu. Eshi ani bakka ani bu'aa inshallah saniifuu Filiphisiyoositti maal dubbachuutti jira loqoda baabilii hubattaniirtu yoo ta'e Phaawulos barreesse jedhameetiin kan amanamu Phaawulos Yesuus waaqa jedhee guutumattuu hin amanu. Yesuus waaqa jedhee hin amanu garuu immoo gooftaa jedhee ni amana. Gooftummaan isaa isaanirratti alaqaa ta'e waan ta'eef haala saniin kan inni amanu Phaawulos jechuudha. Phaawulos maal jedhee barreessutti jira? Lafa kanarra yeroo jiraachaa ture sanitti bifa waaqayyummaatiin ture. Bifa waaqayyummaa dhiisitii namni waaqayyo jedhame baabilii keessatti anuu waaqayyo ofiin jedhee qaamni uf waame tokko jira. Qaamni sun haga ammaa ati waaqa miti. Qaamni jedheeni isa mirkaneesseef tokko iyyuu hin jiru. Aarooniidhaan illee ani waaqa Yahweedha jedhee ofiin waameetiin jira waan ta'eef. Saniifuu baabilii keessatti loqoda kana fayyadamu waanuma jiru Filiphisiyoos waa'ee sanidha kan inni dubbachuutti jira. Yesuus waaqayyoodhaan wal qixaa waaqayyo Isaayyaas 45 lakkoofsicha irratti anaan malee eenyummaan kamuu hin jiru jedhe sanii wal qixaa jennee kan laallu yoo ta'e lakki wal qixaa miti. Mootota faarfannaa boqonnaa 89 lakkoofsicha irratti samii keessatti eenyuun waaqayyoon qixxaachuu danda'a jedhee gaafata. Eenyutu jedha eenyummaan tokkoyyuu jedha akka mootiyyuu kiristaanonni warri Tiriiniitiitti amananitti Yesuusiif waaqayyoon abbaas waaqayyoon hafuura qulqullullee maalummaan isaaniitu tokko malee eenyummaan isaanii gargari jedhaniiti kan isaan amanan. As biratti waa'ee maalii dubbachuutti jira waa'ee eenyummaati. So maanninnet kalellee isa waliin eenyummaa tokko wanti tokko maalummaa tokko qaamni irraa qoodatu ta'e danda'u tokko eegan jirree maannim yellam jedhee eega ibsee booda mootiyyuu ammallee as biratti gaafii keessa kan galchutti jiru waa'ee eenyummaa isaati. Kanaafuu walqixa hinumayyuu jechuun hin dandeenyu mootota boqonnaa 3:2 irratti illee deemsa irratti illee yaa waaqayyo waaqa Israa'el waaqni akka Qoy Jamila Qoy Jamila ammuudhaaf deema waan ta'eef qabxii kan uummataa ibsee beekii bu'i no maal dogongorteen bu'i ni beekii bu'i ilaa wanta ta'e waan nuun amanne maa amantaati waan nuun beekne maa beektaati akka nu deema jirrutti maaliif ati karaa kan biraarra deemtaaf sababni isaa amma wanta taasiftu ejjennoo kiristaanotaan fakkaatu ejjennoo keenya miti mati beekumsa mataa keetii haasa'aa jirtaa bar waan nama ejjennoon kiristaanotaa fi ejjennoon baaybilii durumayyuu tokko miti. Kanaaf laa dhaggeeffadha ejjennoon keenya ejjennoo ati qabdu kanaa miti. Anamma akka ati jettutti amanaan jiru waa'ee amantii eenyu akka ati haasa'aa jirtu nuun beennu malee wanta ammaa haasa'aa jirtu kun amantiin kun nuuf amantii keenya miti kun amantiin keenya na dhaggeeffadhaan amantiin keenya nuti barakkaati amantutti amanaan jiru nu amma barnuun ilaallatu wanta haasa'aa jirtu yaaduma ammaati amantii haara barsiisa jirtu. Amantii keessatti ibsutti hin jiru kanan ibsutti jiru baaybiliidha. Silumayyuu kiristaanonni baaybiliitti hin amananii sin jechuutti jira. Baaybilii ibsaan jirtu ka baaybilii nu caalan ibsitu kaati. Kun dubbisutti jiru namoonni as jala jiran ni beeku ni hubatu. Dhaggeeffadhanii deebii gabaaban sii kenna. Baaybilii waa'ee keessaniif maal jedha seete isin ibsuu akka hin dandeenye dubbata si baasuu namni viidiyoo nu dubbisu jira. Baaybilii si dubbise. Baaybilii laa dhaggeeffadhu. Eenyummaan immoo maalummaan tokko jettee amanta. Ammaati. No dhiisachiyyuu nannu waa'uma hubannaa baaybilii bira. Asuma bira walii gallee deemna. Waa'uma hubannaa baaybilii bira yoo tudhanne baaybiliin nuuf hubatama malee isiniif hin hubatamu kun macaafa qulqulluu keessa jira maa dadhabdaati. Ani hafuurri qulqulluun narra qubateeti kan hubadhe. Ikkoo kanaafuu amma warra hafuura qulqulluu fudhatantu baaybilii hubatu malee akkaataa akka baayoloojiitti qubee dubbistee waan sitti fakkaate dubbattu kanaa miti. Nuyi akkatti hubannuu qabna. Yesuus eenyummaan immoo maalummaadhaan garaagara jettee amanta. Ammaati yoo hubattillee quraana hubatta malee baaybilii hubachuu hin dandeessu. Eenyummaadhaan maalummaadhaan tokko waaqayyoo fi Yesuus eenyummaadhaan maalummaadhaan garagara. Jalqaba isa kana walii galle miire baaybiliin akka baaybiliin siif hin hubatamne. Kana qofa naa deebisi. Jalqaba kana natti mika baaybiliin kiristaanotaaf hubatama malee musliimotaaf hin hubatamu kana walii haa galle. Na hubatameeraan.
ፖኒንካ በስጋ ነው። አንቺ እኮ አሁን የምትረጂው በስጋ ነው የምትረጂው። እኛ ደግሞ በስጋ እንረዳ። ኢየሱስ በምንነቱ ነው በማንነቱ ነው ከአባቱ ጋር የሚለየው። ኑ ተከስቲ ነመኑ እንጀዳ ጅራም ዳጌፈድ ኑ ያማ ኑ ዳግ እናማንዋን ኦኬ አትክልት ስላሴትን አመንቷት አን ወንቲን ተመኑ ስትሙ አማቲ ወንባያ ሳኖ ለዳጌፈዱ ስትስ ወረና ዳጋኒት ነን መገሩ አሳና ዶርካጂ ማሉማን ተኮ ኢየሱስ አባ ረኪኒ ኬሰን ጉዳና ሶዱፍ ነከኑ ረኪሴ ማኒ ዋን ኬሰን ተይቢ ቤኩምስ ኑ ብረ ጅራ ሃሶፍኒ ሲን ብረ ጅራ ኑ ናሶፍ ሲፍተን ኦቱ ጨራኑ ከኒተን ወንቲ ሲንቲሙ ጅራ ዋኑ ተኮ ኢብሱ ደደብደን በር ላል ፊሊፒሶስ ለማ በቆናጃ ከነ ኢብሱ ደደብደን ኤርገ ዱራቲ ሜነም እንግሊዝ ፈሳና ያብሳ ጀነን ኢብሱ ደደብደን ቤኩ ጃሚላ ስላ አከነማ ቡዳኛቴ ቲቲ አሳና ዶርካ ጅርተው ኮባሶፍ ታመነማ ቡዳኛቴ ሚን ከን ኮባሶ አከሚት ኢብሱ ሜዳይካ ለመጫል ጀዲ ባክ ኢበፊ ጉት ጅርታ ዋንቴ ፋዬ በቃ ጋፊ ከነ ቆፈና ዴቢሲቲ አንስ ዮሊን እናሳ አን ለሙ ጨራ ነመ ብሮቲፍ ከኑ ዴማ ዋንቴ ኢየሱስ አትትሪኒቲ ተነመንቱ ፊልጵስዩስ በቆና ለመለኮፍሲ ጃ ጳውሎስ ኩታ ሰነ ከሰቲ ከምበርሌሴ ኢብሴ ብረ ደርቤራ ኡመታ ኢብሴ ብረ ደርቤራ ትሪኒቲ ተነመንቱት ማለት ተነመንቱ ጀቴ ስላሴ ተነመንቱ እንዴ ነነመነ ማለ ማለት ተነመነ አካስ ዘሬዳ ማኑና የኙ ማኒሞ ማሉም ማን ኢየሱስ ካዋቀው ጂን ተኮተው አባ ወጭን ከተኮተው የኙ ማኒሞ ማሉም ማን ጀልቀባ ኤኙማ ፊ ማሉማ ከናይብስ ኤኙማ ጀቹም ማሊ ማሉማ ጀቹም ማሊ ኤኙማፍ ማሉማ ዋንጀራ ሙጀራ ትሪኒቲ ኬሳ እኮ ይሰዛ ማሊፍ ሴት አፋን ኦሮሚፋት ሚስቴክ ዋኑ ሙፍን ኩኒ ኢብሰን ጎ ኤኙማፍ ማሉማ ማሊ አየ ዋቀዮ ቶኮ ማሉማ ቶኮ ፍለቶ አቺ ሞደሞት ዩ ፐርሰኒ ገራገራት ጀተኔትኒን አመንቱ ፐርሰኒን ኩን ኤኙማ ጀደሜትኒን ከደኒ ኢብሰሙ ጀቹዳ ማሉማ ሞት ዩ ዋቁማ እሰ ቶኪቻ ሰን እሺ አገፈዱ ሰቀባ ናንጀቹት ቱርቴቲ ኤኙማ አገፈዱ ሲኒፍሳ አገፈዱ ዋይ ስላሴ አገፈዱ ካ አመንቲክ የሚያነቱ ሲኒፍሳ ተገፈዱ አቲ አማ ስላሴ ዱበቹ ፊሚቴ ካዱፈን ማሉም ማኒሞ ኤኙማ ኢየሱስ ከነባ ወሊን ተኮታው አከሚታ ሰውሬ እኮ ጨልጀዲ ካሲ ዴቢሱ ፈኒ ኢየሱስ ኑይ ስላሴት ቦሪ ወልዳ ክርስቲያን ተመንቱ ስላሴዳ ስላሴ ጀቹን ኤኙማን ኢሳኒ ተኮ ካንተ አምኒ ኢሳኒሞ ሰዲ ካንተ ጀቹዳ ኤኙማን ተኮ ኤኙማን አንጎን ኢሳ ላ አገፈዱ ካ ናሶፍ ሲሲ ኤኙማን ተኮ ጀቴ በር ኤኙማን ተኮ እንጀራም ማሊ ጀሚላ ማሊ እኮ ኤኙማ ዳን ተኮ ኢየሱስ ፈባን ኢየሱስ ፊፍ አባን ፐርሰናሊቲን ኢሳኒ ተኮዳ ከናፋን ኦሮሚፋን ነሞታ ከንዶ ጎንጎርሲኔፊ ኢብሰኑ ከኒሲን ጀደ ላ ፐርሰናሊቲን ተኮ ክርስቲያኑን ይጀታን በሬ ሳሚ ገለት ፐርሰናሊቲን ኢሳኒ ተኮ ፐርሰኒ ተኮ ኢሳን ጀሚላ በርሲሰ ከሰን ረት ወንቲ ጀቹት ጅርታ በር ኤኙማን ኢሳኒ ኦሶን ታይን ተኮ ካንተው ማሉማ ኢሳኒ ፐርሰናሊቲን ኢሳኒ ማ ኤኙማን ኢሳኒ ሁንዱዩ ፐርሰኒ አና ጀዴ ዱቹ ደንደው ኤዬ አያ ከሲሰር ይፈድበሽ አገፈዱ ካሲ ወንቲ ሳንቶ ኩታኒ ፈኙ ላ ዳገፈዱ አፋኖታ ዮካትኒ አፋን እንግሊፋ አፋን አማሪፋ አፋን ኦሮሚፋ አፋኖኒ ገረገራ ዋ ኢብሱረቲ ወልቂጠሚታን ቂነቀቡ ሚ አፋን ወልቂጠ ጀኔ በረኒ ገሩ ዋ ኢብሱረቲ ገሩ አፋኖን አንቂነቀቡ ጀልቀባቲ ወንቲ ቤኩ ቀብ ኤኙማ ፊ ማሉማ ጋፈ ጀቱ ከናም ኤኙማ ፊ ማሉማ ወንቲ ወልፈኬሱ ጅራ ጀቾቱም ጥቁኑዩ ባየን ኢሳ ወልቲ ሲቅ ኤኙማ ነው ማሉማን ጋፈ ከናፈም ማሉማ ማሊ ኤኙማ ነው ማሊ ሲንጀ ጀሪ ወንቲ አደ ኢሳን ጎዱ ቃማ ሳኒቲ ፐርሰናሊቲን ኢሳኒ አደደዳ ገሩ ኢየሱስ አሞ ቃማን ተኮ ጀዳ ወሊ ገላም ኢየሱስ ካንጀ ዱኩን ዳጌፈም ነው ኑይ ወሊ ገላኑ ወረን ገሌፉ በቺሰ ጅራም ኑይ በር ወሎላን ጅሩ አማ ኢሲኑ በቺሰ ጅራ ቃማን ተኮ ጀዳ ያመናቲ ቃማን ገርገር ጀታ ያመንታ ገባቱ አቦ ተኮ ቀቡ ያደ ተኮ ቀቡ ዋን ተኮ ጀቱ ተኮ ጀቹ እንደንዳ ዋጎቹ ረቲ ገራገሩማ እንቀበኒ ሰላም አለይኩም ማል ጀተን አለይኩም ሰላም ተላ ቤዚታት የሚቲ ቀበተት አይ ረኮን ቀቡ ሜ ሃይብስቱ ጀዴት በቃ ሁንዳፉ ኢንሻአላህ አኒ ለይ ወንቲ ጀዳ አንተ እንደማ
Tokkoffaa eenyummaa fi maalummaadhaan eenyummaa fi maalummaan garaagarummaa ni qaba ontolojii keessatti. Saniifuu kan isin jettaniitiin hin amantan eenyummaan isaanii gargari maalummaan isaanii tokko jettaniitiin hin amantan. As biratti maal jechuutti jira faarfannaa irratti. Isaayyaas bira gaafa deemne Isaayyaas 45 lakkoofsa 6 irratti eenyuyyuu jedhe eenyuyyuu na waliin hin turre kophaa kiyya uumee jedhe. Eenyu jechi jettu kun parsaniin tokkoyyuu akka isa bara hin jirredha kan inni ibsutti jiru. So parsaniin tokko eega bara hin jirre maannim hin jenne. Minim hin jenne maannim jedhe waan ta'eef jechuudha. Saniifuu eenyummaan tokko eega isa bara hin jirre maal jechuudha? Eenyummaan na bara hin jiru jedha. Isa namoota iyyuu eenyummaan lama kan biroo ni jira jettanii hin amantan. Eenyummaa santu asitti faarfannaa biratti maal jedhamee faarfannaa boqonnaa 89 lakkoofsa 6 irratti samii keessatti eenyutu waaqayyo qixxaachuu danda'a jedhaan Filiphisiyoos irra jira ammayyuu. Sigalee bakka biroon deemne eenyuyyuu isa waliin qixxaatuu danda'u erga jedhame inni Filiphisiyoos irratti ibsame kun maalidha jennaani? Bakka bu'iisan waaqayyoon sababni nabiyyii ta'eef bakka bu'iisa lafa kana irratti kenneef. San booda waan waaqayyoon hojjetu lafa kana irratti hojjechuutti ture jechuudha. Haala sana Dogongor. No. Jamila nama karaarra fiiksiin akkasimiti. Eenyummaa fi ati amma eenyummaa fi wanti tokko maalin tokko ta'an eenyummaa maalummaa jennaan ibsuun wallaalle amma. Jamila mootummaan Ameerikaa akka ambaasaadara Itoophiyaa biyya garaa keessatti ergee hojii Ameerikaa biyya sanatti dhaqaa naa hojjedhaa jedheetti waaqni akka inni hojii hojjetuuf Yesuus as kaa'e sitti hin fakkaatiin. Amma ati iddoon itti dogongorte kana. Kamiifuu haa kaa'u garuu kaa'eera biyya lafaarra kaa'e. Qoyika amma Ameerikaan Finfinneedha imbaasii qabami. Imbaasii sana keessa ambaasaaddarri Ameerikaa jirami. As taa'ee hojii Ameerikaa hojjetaaf jirami. Eenyu bakka bu'ame. Yesuus akkana sitti fakkaate. Biyya lafaa keessatti hojii waaqayyoo qophaa'ee kan biyya lafaatti hojii hojjetu. Eenyummaadhaan tokko isaan lamaan abbaa. Yesuus amma baratii macaafa qulqulluu keessa dhattee eenyumtu abbaa wajjiniin kan wal qixxaatu hin jiru. Eenyumtu haga abbaa hin ga'u jedha macaafni jette. Eenyutu haga abbaa gaarii nus jedhaa kan jirru. Nus kan jedhaa jirru eenyutu haga abbaa gaarii. Iyesuus iyyuu abbaadha kaanuuf amantii keenya keessatti abbaan sun isuma mataasaa Yesuusi. Amma si barwaa hin hubatin. Yesuus abbaadha. Yesuus ishi viidiyoo baay'ee namni nu dubbisu jira. Abdii. Qoyme Jamila abdii si arfaffaa sana. Ammallee mootiyyuu barsiisa only Jesus fide. Isa duraa sana mootii. Ati nama nageessu ka ati kana dura hin turre si argeen beekani. Abdii ammas viidiyoo baatee nu dubbiftaare Yesuus abbaa ta'u. Kana dura Wangeela Yohaannis keessatti abbaan nu argisiisi isaan hin jennaan inni immoo haga kana hagan isin bira turetti isin abbaan beektanii jedheeni jedha macaafni qulqulluun kana viidiyoodha si'a 10 ol isin dubbisi. Yesuus abbaadha. Yesuus abbaadha. Abbaadha Yesuus. Ishakkin abbaadha. Subhanallah. Trinity biyyatti galchite ammallee ilaala. Ati shakkii qabda. Ati gaafa amma kan abbaa ga'u hin jiru namni kan haga abbaa qixxaatu hin jiru yeroo jettu Iyesuus abbaa sitti fakkaata hin jiru. Iyesuus waaquma ta'ee isumaam abbaan isumatu waggaa 33 ji'a jaaduwaa biyya lafaatti dhufee du'ee deebi'e. Abbaa firii amma miira keessaa bahe. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti ati ilma kooti ani haadha si dhalche jedha. Kan dhalche kan dhalate sun illee achitti duwwaa miti iddoo 10 olitti akkasuma jedha. Amma barii kan dhalate tokko kan dhalate tokko abbamatu dhalche abbamatu dhalate. An dhalche hin jiru. Ati ilma kooti ani haadha si dhalche jedhe. Ishi Jamila dhaggeeffadhu ishi Jamila daqiiqa tokkitti na dhaggeeffadhu si nu hubachiisa. Bakka miti dubbii kan dhalate tokko Yesuus abbaadha naan jetteerta kana naa deebisi. Si deebisuufani ati immoo dandeessee caalin jettu akkamiin si deebisi. Iddoo biroo fiigda waan ta'eef achi biratti kan dhalchee fi kan dhalate tokko ta'uu naa mirkaneessi. Eessa si mirkaneessuufani ati caalin jetture. Bakki ati hubachuu hin dandeenye. Macaafni qulqulluun isiniif hubatamuun isiniif hin eeyyamamnee dura yeroo siin jedhu tokko isa kana ture. Siif garuu amma ati Baayibilii qubee dubbifta. Siigala gaafa ati macaafa qulqulluu dubbiftu Waaqayyo akka ati mormii laaka
Gaafaati macaafa qulqulluu dubbiftu akkaati mormiidhaaf dubbiftu Waaqayyo waan beekuuf siisiin ibsu. Nuummoo jireenyaaf dubbifna nu ifa. Kanaaf si hubachiifna. Baaybiliin nuuf hubatama malee siif hin hubatamu. Ati falmiidhaaf dubbifta. Ati deebii kennuuf dubbifta. Nuu jireenyaaf dubbifna. Kanaaf Waaqni wal qixa nu hubachiisu nu dhaggeeffadhu siin jennati immoo nu dhaga'uu didda. Iddoo kana qofa ifa godhe ayyee. Miyuutii sarraa qabadhaa waan biroon dubbachin. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti kan dhalchee fi kan dhalatillee abbaa fi ilma waan ta'eef tokko ta'uu isaa naa mirkaneessa achi biratti. Eeshi dhaggeeffadhu. Maarqos keessattis nuun mataan keenya maal nuun jedhaa silaa iddoo biraa dhannee yoo sagalee jabinaa isinii kennine nuun haasofsiiftanii ammas muutii kaafattaati. Nutiyyuu dhalanneerra Waaqayyotti Yesuus dhiisi. Iyesuus dhiisi nutiyyuu amma baraanumti sittaasaa jiru kun bar Waaqayyotti an dhaladhe. Waaqayyo anayyuu na dhalcheera. Dhalachuun macaafni jedhu garuu as biraa naaf hidha si galee as biraa Waaqayyoon abbaa dhalachuu isaa naaf hidha. Dhalchuu fi dhalachuun macaafni jedhu dhalchuuf dhalachuu ati beektu miti. Kanaafan barsiifsiin hubatamuu jedhu. Dhalachuu macaafa keessaa si caala beekaan. Si caala beeka. Laal. Amma laal as biratti yaa si caala beeka. Dhalchuuf dhalachuu. As biratti ilma kootii Jamila qoyka no irra nu taalin Jamila waan hundaa nama hubachiisa deemna. Dhalchuuf dhalachuun nu biratti kan hafuuratu jira kan foonitu jira manfasaawiinna sigaawi alle si biratti dhalchuuf dhalachuun kan abbaa faatii kee wal bira gaanii si godhatan yaada jirta ammaati waa'ee dhalachuu yoona dhiira fi dubartii walii hojii sexual life raawwatanii namni dhalatu beektaa. Caala beekasiin jedhe Baayibilii keessatti dhalchuu fi dhalachuun iddoo sadii godha. Waa'ee kana irratti dubbadhu. Dhalchuun macaafni jedhu dhalchuu ati beektu miti dhalchuudhiif dubarri walii wajjin hin ciisanii waa dhalchanii miti. Na dhaggeeffadhu isaa miti hin beeka. Baayibilii keessatti dhalchuuf dhalachuun iddoo sadiitti qoodameeti kan jiru. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti abbaan dhalachuu naaf hidhii siin jedheen. Silaafuu abbaan Yesuus eega kana beekte qooyka Waaqayyo arrasi dhalchee yeroo jedhuun dhalchuun kun dhalchuu kam akka ta'e amma naaf hubadhu. Baay'ee amma gosa sadii eega beekte baay'ee sadiyyuu baay'eedha sigaasi. Ammaaf si sadi beekuun sigaa. Arransi dhalchee ati immoo har'a dhalattee ilma kootii gaafa jedhu Waaqayyo Yesuusin dhalchuun sun dhalchuu kam akka ta'e ati hubadhu ka maaliif warra tittaasaa jirtu kun dhalchuun kam akka ta'e hin beekani isaan hubachiisa deemu. Dhalchuu Waaqayyo jedhu qooyka dhalchuu Waaqayyo jedhu dhalchuu abbaa fi ilmaa ati amma biyya lafaatti beektu. Abbaan dhalachuu naaf hidhi abbaanu Yesuus jetteerta as biratti abbaan dhalachuu naaf hidhi siin jedheen. Abbaaf Yesuus erga tokko ta'an abbaan dhalachuu fidi. Basi video bayinu dubbisi ishin basi nu dubbisi video ba'uun danda'u isiniif dubbisa garuu ati ilma kootii anarra si dhalcheeraa jedha inni kun eenyutu nu dubbisa qoy qaba kasii deebisuufan Baayibilii keessa Yesuus abbaa ta'u no as biratti eenyutu dhalate siin jedhe iddoo biroon fiigin eenyutu dhalate asitti ati ilma kootii anarra si dhalchee jedhe Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti maarree sirruma kaa eenyutu dhalate Yesuus tu dhalate. Bakka Yesuus abbaadha jetteerta waan ta'eef abbaan dhalachuu nu mirkaneessa asitti. Eeshi dhaggeeffadhu kam. Gaaf tokko Wangeela Yohaannis keessatti. Yohaannis miti as biratti. Qooykaa. Abbaan dhalachuu na mirkaneessisin jedhe bara. Ikkoo sitti moo maaliidhaan sitti maree yaadan sitti haasa'uu afaanin haasa'uu na dorkitee ta'uti yaadan walitti haasuuf nuree. Iddoo abbaan itti dhalate fiduu edda iddoo birooti. Maarratti ma jiramoo? Abbaan dhalachuu. Ayyee abbaan Waaqayyoon abbaan dhalachuu fidi. Eeyyee abbaan dhalachuu sitti ma. Eshi Wangeela Yohaannis keessa boqonnaan 6 baay'isoo guutuu isaa dubbata amma lakkoofsa 58tti maal jedhaa gaaf tokko gooftaan Yesuus ani fedha koo miti fedha abbaa kootiin raawwachuu dhufe jedhee boqonnaa himi afaan hin haasayin boqonnaa himi dubbistu Jamila boqonnaa sayi lakkoofsa sayi. Baay'ee gaarii abdii baga dubbatte gaariidha. Yee abdii anumaan ana abbaa firii saniin si'a 6 ol viidiyoo baatee kutaa kana nuun dubbifne ati. Kana naa deebisi nu abdii. Boqonnaa kenniif dubbii dhiisi. Boqonnaa jala lakkoofsa miidha. Baay'ee nama dibdu. Kiristaanonni as jala jirtan. Abbaan dhalateera jedhe abbaan dhalateera jedhe iddoon abbaan itti dhalate nuuf fiduuf deemaara abbaan isa gooftaan Yesuus bartoonni abbaa nutti agarsiisi abbaan ati jettu kun eenyu jennaan haga kana sin duuka ture sin ammaarraa abbaa hin beektanii jedheeni isaa miti kasi gaafadheen
Ibroota irratti kan inni dhalate sun abbaadha jetteerta ammoo maafaan keetiin kan dhalate sun abbaa ta'uu Yohaannis eessa keessa naan jette boqonnaa jala lakkoofsa meeqa? Ishi qoy ishi sin dubbisaa. Qoy ishi na eegi. Naafid hin dubbisaa natti himi. Jamiila na barbaadu. Maayikii qabadhu gurbaa xulxulleen nana gurbaan nana siree dhaban isaa maayikii qabadhuuti gattaa callisi. Nde dhibba tokko nuti hojii hojjenna hojii namaa hojjenna maayikii keessa irratti qabna nuti. Maayikii qabadhuuti adaban gattaa inni haasofta dabaree kee eeggadhu. Nde nuti maayikii keessi eegna moo hojii hojjenna qoy. Dhibba tokko maayikii banattaati dabaree kee eeggadhu callisi maayikii qabadhuuti. Inni haasofta. Kan haasaa jirus nama akka keetiiti. Dhiiratu haasaa jira shamaraa wajjin. Shamarri dhiira akka keetii kun akkatti gadhaabdee dhukke irraa kaasu jirti. Adabadhuuti dhaggeeffadhu ati dabareen keessii dhufa. Abdii hubachiisuudhaaf malee jabina dubaraan dubbatu macaafni keenya dubartoonni akkatti akka haasa'an illuun barbaadu ishii. Macaafan dubbisaa jira inas deebi'e akka jabinaatti haasa'in ishii abdii macaafni waan isheef hin galle iyyuu galtee abbaa manaa ishee gaafattu jedha. Nuti yaa'u waanuma hundaan karaarra hin jirtan jennee Jamiilatti haasa'aa jirra malee Jamiilaan gaaffii gaafachuu hin qabdu. Maal taateet? Ayi akka jabinaatti haasa'in jedheen Jamiilaan asirratti haasa'uu ishee safuudha nu biratti jedheen ishee. Abbaan dhalachuu fidi amma. Anuun hin dubbisa bar viidiyoon bahu malee ni dubbisa anuyyuu. Baasa Jamiila eessa bakka isaa filatu. Natti nimne bar iddoo natti nimne silaa ni banaanuyyuu. Eessaa fideesitti mare. Abbaan dhalachuun eessaa dhufa silaafoo? Abdii isinii dubbisaan jira silkii laman qabu isuma kan ammuut godhee silkii kee irraa dubbisee fiduufani maaliif akkas taatu? Natti mina baasaan. Maa akka jabdutti of lakkooftu bari namoonni hundumtuu akkasiin karaarra hin jirre hin beeku barbaayisoo dhugaa dubbachuuf. Ikkoo maarree fiduufani haguman dubbisee fidutti immoo maaliidhaaf isin eessa fidaree mee maalii fida hin beektu eessa hagam fidutti maanuu tuttuqxuree fiduufani si'a 10 ol kana dura isin dubbisiisne asirraa gadi nu darbattan isin deebifnaan. Abbaan dhalachuu kanaan dura fiddeemo namni abbaan dhalachuu yoo fidde si'a 6 si'a 7 ol abdii duratti viidiyoo abdiin amma si bukkee taa'u kun si'a 6 dubbise sababa wanti isin boo jiraata. Wallahi afuufaa jirta. Inuma xannisuu jirta wallahi. Gadi naqaa jirta dhiisiiti amma ragaa fidi. Akkana gootee. Abdii kana dura si dubbisi nambi asirraa gadi nan buufne. Gadi naqaa jirta wallahi. In xannisaa jirta. Asirraa gadi nan buufne. Iyyesuus ani isin wajjin amma kana ture abbaa ta'uu koo nan beektanii. Aga kana isin duukaa ture abbaa na gaafattu jedhee afaan keetiin dubbifnaan asirraa gadi nun buufne namni akka dubanneef. Kan jedhu ragaa dhiisi amma wacinii ragaa fidi mucayyoodhaaf ragaa fidi. Waan biraa dhiisi. Ikkoo ragaa fiduun naqe isin immoo maaf waan baay'ee haasoftu ture eessa fide jettanii maa haasoftu qaamna hooti si harka iyyuu jira ati iyyuu si'a 10 ol dubbiftee kana dura beekta sammuu kee keessa ukutaan macaafichaa jira maaliif akka hin jirreetti haasofta. Please wacan godhini ragaa fidi please wacan godhini ragaa fidiif mucayyoodhaaf. Ikkoo barsii fidaan jira daqiiqa tokkoof naa obsi hagam fidutti garuu waan baay'ee naasa'inaa jechuuf hin deebi'e. Fidi. Nan dhufa Jamiila ishii daqiiqaa 5 tokko bilbila biraan deema. Ayyuu inshallah. Modereetoroonni yoo jiraattan namoonni keessa deebi'anii abbaa firii malee maal gochuuf keessa deebi'anii? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلتي كن رب سر جلته رب سيا غرغارو رب قوة قدرة ساسيفة كن بارك الله فيك جو الرأس رجرتان هندي كسريو جميلة فولو كذا كول فولو سيامكم بشنقلچا تدفع بارك الله فيكم فولو فولو سيدفع كم بشنقلچا جزاكم الله خيرا فولو سيقدي بوادا خدمة رجرت إن شاء الله جبادة بارك الله فيكم تكتو تمنا سرجروكما نمجروكم نمتكو تفولون غورين تاينا
Jamila, Ni jira. barreessuu deeme moo? Barreeffameetuma yoo dhufe malee abbaan dhalateera. Baay'izawee wanti irratti kijibaa jira asii galee amma laali pheenxee fi ortodoksii yookaan kaatolikii warra tiriniitiitti amanan kan biraayyuu abbaan dhalate wanni jedhu hin jiru hinumaayyuu kun ammootiyyuu barsiisa isaaniit irratti sobuu jedhama asii galee wanni nama fide kun barsiisa only Jesus warra hawaariyaatti beetikiristaanii warri jedhaman abbaan dhalate jedhanii amanu garuu ammootiyyuu warri sillaasetti amanu abbaan dhalate jedhanii amanuunu matumti isaa safuudha. Abbaan dhalate kan jedhu fiduudhaaf deemi garuu naa fidume. Sa'aatii sirraa gubaan jira ka. Agarsiisa nama si tayyib. Jesus ati abbaan dhalate jettee ni amantaa? Jesus kun hin dubbatu durattis. Abbaan dhalate jettee ni amantaa? Amma bar Hibroota biratti kan jiru ati ilma kooti ani har'a si dhalchee jedhe amma mucaan kan jedhe kan dhalateef kan dhalchellee tokkomaa jedhe kan dhalatee fi kan dhalchellee tokkomaa jedhe. Hindi waati bakka baay'eetti isaa dhaggeeffataa ture bakka baay'eetti majaafataa fagoo jira bar. Wallahi kolfaa olee. ከባድ ነው የሚሆነው እንደዚህ እንትን ካሉ ዱratti mootiyyuu eenyummaaf maalummaan eenyudha jennaan ani isatti amanuun an jedhe duratti illee tiriniitiitti amanu jedhee kaadee macaafa isaanii irratti yeroo baay'ee sobanii inni tokko illee mootiyyuu baaybiliin afaan Hibrootiin barraa'e kakuun haaraan jedhee kabbaad ነው anusoo sobuu baatanii natti tola. Saniif amma kan jechuutti jiru wanni macaafni barsiisaa jiruu fi wanni kiristaanonni itti amanaa jiran hinuma waliin argu hinumaayyuu. Amantaan baaybilii keessa jiruu fi kan kiristaanonni ittiin amantaa jiran ittiin amantaa jedhanii qabatanii jiran wallaahi tokko miti. Amma as biratti dhimma falmiiti miti kan qabanneetiin hin jiru. Dhimma immoo ofii mo'atamuutii miti. Garuu kiristaanonni gara macaafatti deebi'ame. Macaafni kiristaanummaa hin labsu hinumaa. Hindi abbaan dhalate jedha. Inni duraan mootiyyuu isa Filiphisiyoos irra jiru kun addunyaan duradha kan inni bifa waaqayyummaatiin ture jedha. Macaafni kan jechuutti jiru osoo inni yeroo inni lafarra deddeebi'aa ture san bifa waaqayyummaatiin ture jedha. Kan ammoo maaliif jedhe jennaan Phaawulos kan barreesse akkuma beekamu Phaawulos waaqummaa Yesuus hin labsu eessattu. Phaawulos nama Yahudiiti waan ta'eef waaqayyo tokko jedheeti kan inni amanu. Yesuus laakiin Yesuus gooftaadha jedheeti kan inni amanu. Sababni isaallee mootiyyuu yeroo sanatti waaqayyoon gooftaa isa taasiseera. Wanti jira waan ta'eef jechuudha. Barsiisaa isa godhee jira waan ta'eef saniif gooftaa jedheetiin ni fudhata. Garuu immoo waaqummaa isaatiin hin labsu. Kanaafuu waaqayyoon godheetiin hin barreessuu hin danda'u Phaawulos iyyuu. Phaawulos waan baay'ee haa balleessu iyyuu malee baay'isawwee waan akka fannoo kana fa'aa fidee baaybilitti haa dabalu iyyuu malee waaqayyoo Yesuus waaqayyoodha jedhee hin amanu. Kanaaf gara macaafatti osoo deebi'anii wanti miti. Amma bu'eetiin jira. Bakkeen inni fidachuu barbaade baay'ee salphaa ture. Akkamitti tanallee qabachuu akka danda'an naan galle malee. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irra kan jiru sani. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irra kan jiru waa'ee abbaan dhalachuuti miti kan inni dubbatutti jiru. Waa'ee abbaan dhalachuuti miti kan inni dubbachuutti jiru. Innis hiika mataa isaa qaba innis kan birooti. Amma inshallah ani hin bu'aa waan ta'eef Filiphisiyoos garuu maal jechuutti jira. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kana irratti soba miti laal Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti who the being of the form of God iddoon jedhu kun kan Ingiliffarratti taa'e tun jechi being jettu kun maal ibsiti jennaan hundi isaanii kan darbe ibsiti jedhan. Baaybilii afaan Oromootiin walitti buusu walitti fiduudhaaf jechuudha. Kan Giriikirratti mootiyyuu haayipaarkoon jedheetiin jira. Haayipaarkoon jechuun jecha amma jiru ibsa malee jecha darbe hin ibsu jechuudha. Being jechuu qaba ture silaa. Waan darbe osoo ta'e kanaafuu waan amma jiru kan inni dubbachuutti jiru waan amma dubbachuutti jiru eega dubbachuutti jiraate Yesuus saniin dura maal ture sadarkaa yaadatitti akka nama kamiituu ture malee saniin dura hin turre bakka inni lafa kanarra eega dhufee mootiyyuu eeginni waggaa 30 gahe nabiyyummaan kennameefira saniif bakka bu'ummaadhaan lafarra deddeebi'eetiin tajaajilaatiin ture waan abbaan isaa isa barsiise hojii ergamtoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 san irratti
waaqayyo kallattii isaatiin akka raajii waan ofii hojjetu hundaayyuu karaa Yesuusin akka ibsatu himeetiin jira waan ta'eef jechuudha. Saniifuu waaqayyoon akkas jechuutti wantiin akkas jechuutti jira malee Filiphisiyoos waa'ee waaqummaa Yesuus guutumattuu dubbataa hin jiru waan ta'eef haala saniin hubadha.